Amaaraa lixa Goojjamitti torban darbe hooggantoonni mootummaa naannichaa fi miseensonni humna nageenyaa 30 ol hidhattoota faannootiin ajjeefamuu qondaalli mootummaa naannichaa himan. Hamza Hussein. Naannoo Amaaraatti aanaa Daga Daamoot magaalaa Farsbeet jedhamu keessatti sadaasa 26 bara 2017 humna mootummaaf odeeffannoo kennitaniittu jedhamuun hooggantoonni aanaa hedduu miseensota milishaa fi poolisoonni shakkamanii hidhattoota faannoon ji'oota 2 oliif okkaanfamanii turan ajjeefamaniiru jedhan qondaalli mootummaa naannochaa. Bulchaan aanichaa obbo Waalee Alamaayyoo kaabinoota aanaa isaanii 20 ta'uu waliin ajjeefaman jedhan qondaalli mootummaa tokko. Xumura ji'a fulbaanaa keessa humna nageenyaa mootummaa waliin waraanni jabaan geggeeffame gaafa fulbaana 29 bara 2017 aanittiin to'annoo hidhattoota faannoo jala galte jedhan. Kana hordofee humni waraanaa mootummaa aanicha gadhiisanii bahu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa milishaa miseensota poolisii fi kaabinoota hundaa bakka tokkotti dhiisee bahe jechuun jiraataan tokko dubbate. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa Goojjam Lixaa Obbo Mulgeetaa Alam yeroo raayyaan ittisa biyyaa bobbiif achii bahu citanii duubatti hafuu BBC'tti himaniiru. ደጋ ዳሞት ላይ ከዚህ በፊት መከላከያም የመንግስት አካልም እዛ አመራር አዋቅሮ ስራ ሲሰራ ነው የቆየው። በአጋጣሚ ከዛሬ አንድ ወር ሁለት ወር በፊት kanaan dura raayyaan ittisaa fi qaamoleen mootummaa naannawa Daga Daamotitti caasaa bulchiinsaa gadi dhaabuun hojii hojjetaa turan. Ji'oota 2 dura humni raayyaa ittisa biyyaa bobbii isaa sirreessuuf jecha aanicha gadhiisee gara Dambacaa seenee ture. Yeroo sana hooggantoonni mootummaa raayyaa ittisaa waliin ba'uu hin dandeenye turaniiru. Aangawoonni 20 ta'an achumatti hafan. Sababni isaan ba'uu hin dandeenyeef akka carraa ta'ee yeroo san dukkanas ture. Sababoota garaagaraaf duubatti hafan. Mana barumsaa isaan keessatti hidhamanii turan keessatti qaamoleen hidhatan kunneen rashananii akka deeman ragaa sagalee waraabamee ba'e irraa hubanneera jechuun BBC'tti himaniiru. Jiraataa naannichaa tokko humni faannoo hawaasa miidheeraa mootummaaf odeeffannoof deeggarsa kennitaniittu jechuun hooggantoota mootummaa adamsanii to'annoo jala oolchaa turuu hime. Maqaan koo akka dhahamu hin barbaadu ka jedhan ogeessi qonnaa hidhamtoota keessaa tokko ta'uu himan eeruu fulbaan 29 godhameen akka qabamanii turan BBC'tti dubbatan. Ogeessa kana dabalatee akkasumas dubartoota 9 waliin walumaa galatti namoonni 115 ta'an faannoodhaan hidhamanii akka turan dubbatan. Hidhattoonni faannoo namoota jibba dhuunfaa irraa akka ka'e hidhaman adda baasuun gadhiisanii namoonni 57 achumatti hafuu dubbatan. Hooggantoonni faannoo waan ittiin shakkaman akka ibsaman gaafatamuu ka himan namni hidhamanii bahan kun dhumarratti isaan dabalatee namoonni 37 gadhiifamuu himan. Jalqaba ji'a onkoloolessaa keessa naannoo buufata poolisii namoonni kunneen hidhamanitti haleellaan diroonii raawwachuu himan jiraataan kun. Haa ta'u malee hidhamtoota irra miidhaan waan hin geenyeef hidhattoonni faannoo namoota achitti hambisan gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gomaaxaa jedhamutti geessan jedhan hanga guyyaa ajjeefamanittis achi keessa tursiifamuu dubbatan. Namoonni hidhaman kunneen meeshaalee hidhatanii jiran hidhattoota faannootti kennu namoonni ijaan arganis himaniiru. Hawaasni naannichaa namoota hidhaman kunneen gadhiisuuf kadhataa turuu fi maatiin isaanii gara mootummaatti jechaa turuu jiraataan BBC'tti dubbate himeera. Ji'oota 2 hidhamanii akka turan akka mootummaatti erga quba qabaattanii gadhiisuuf yaaliin taasistan tureeraa jennee obbo Mulgeetaa gaafannaan akkas jedhan. ሩቅ ስለሆነ ከመስመሩ ወጣ ያለ ስለሆነ የግድ የመንግስት የመከላከያ ሰራዊትና የመንግስት የጸጥታ መዋቅር እስካልገባ ድረስ በምን መንገድ ልታስለቅቃቸው አትችይም። Bakkichi fagoodha. Daandiirras xiqqoo achi baha. Kanaaf dirqama raayyaan ittisaa hanga hin galletti gama kamiinuu gadhiisuun hin yaadamu ture. Uummanni jaarsummaadhaan akka gadhiifaman akka taasisan gochuurraa ka hafe caasaan mootummaa seenee gadhiisuuf yaaliin godhen jiru. Caasaan mootummaa naannawa sana erga hin jiraanne haala kamiinuu gadhiisuun hin danda'amu. Kanneen ajjeefaman keessaa qondaalonni mootummaa hedduu fakkeenyaaf bulchaa aanaa, hoogganaa waajjira kominikeeshinii, hoogganaa qabeenya beelladaa, hooggantuu waajjira bishaanii fi kaan hedduutu ajjeefaman jedhan. Roobii darbe gaafa 25 bara 2017 humna mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa dhalateen faannoon hidhamtoota 37 halkan sa'a 9 irratti bakka turanii baasu namoonni ijaan argan himaniiru. Maqaa isaanii waamanii bakka lamatti qoodanii baasan. Jalqaba namoota 31 marsaa lammaffaan namoota 6 konkolaataadhaan fe'uun magaalaa Farsbeet jedhamu irraa tilmaamaan kiiloomeetira 3 irratti mana barumsaa argamutti geessan. Yeroo mooraa mana barumsichaa geenyu haga bu'aa nuun jedhanitti hin eegne jedha jiraataan dubbisne. Ofumaan buune warri marsaa lammataa irratti dhufan deebi'aa bahaa nu jedhan. Kanumaan deebine konkolaataa irra baane jechuun yeroo dhumaaf waan argan BBC'tti himan. Warra 31 duraan deeman gara mooraa mana barumsichaatti galaa jedhan. Erga nuyi achii baane sagalee dhukaasaa hedduu dhageenye jedhe. Hidhattoota faannoodhaan hidhamanii ka fudhataman hooggantoonni aanichaa 31 Farsbeet Mikaa'el bakka jedhamutti geeffamuun ajjeefamuu jiraattonni dhugaa bahaniiru. Namni ijaan arge tokkos BBC'tti himeera. Qondaalli naannichaa obbo Mulgeetaa Alam hooggantoonni siyaasaa fi nageenyaa 37
ji'a 2 erga hidhamanii maallaqa akka kaffalanii fi akka salphatan erga godhamanii booda bakka tokkotti ajjeefamaniiru jedhan. Obbo Mulgeetaan hooggantoonni kunneen deebi'anii akka gara caasaa mootummaatti hin gallee fi bulchiinsa aanichaa dadhabsiisuuf jecha ajjeefaman jedhan. Namoonni hafan 6 gara Qaxalaa jedhamutti erga geeffamanii booda kana booda akka irra deebiin dogoggora hin hojjenne jedhamuun gadhiifamuu dubbatan. Hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa Shawaa Kaabaa keessatti namoota nagaa ajjeesuunis himatamu. Tibbana Horroo Guduruu Wallaggaa Bahaa Aanaa Amuruu keessatti dargaggoota hoolota daldalan irratti ajjeechaa raawwachuu jiraattonniif bulchaan aanichaa himanii turan. Sadarkaa idil addunyaatti guyyaa mirga namummaati. Mirgi namoomaa mirga mootummaan namaaf kennu miti. Mirga nama ta'uudhaan namni tokko argatu. Garuu qabinsi mirga namoomaa biyyaa biyyatti garaagarummaa danuu qaba. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad wayita aangoo qabatan haala qabinsa mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa fi akkasuma kan dimookiraasii biyyattii fooyyessuudhaaf waadaa seenanii turan. Wanta yeroo sana waadaa seenanitti milkaa'aniiru. Hayyuu mirgoota namoomaaf siyaasaa Itiyoophiyaatti dhiyeenyaan hordofu Dr. Heenok Gabbisaa gaafanneerra. Mirgoota namoomaa gaafa jennu ilmi namaa akka namummaa isaatti jiraachuudhaa fi wantoota isaan barbaachisu mirga bilisa ta'ee yaaduu danda'u akkasumas immoo mirga nagaan jiraachuu fi mirga jiraachuu dabalatee akkasumas bakka yookaan naannaa bilisa ta'e keessa nagaan jiraachuu kan isa dandeessisu nama waan ta'eef qofa mirga uumamaan kennameef kan mootummaan hin kennineef kan mootummaan harkaa fudhachuu hin dandeenye ilma namaa ta'uu isaatiin qofa mirga kennamee jechuudha. Filoosofiin isaa yookaan immoo falaasafni mirga namummaa isa kanadha. Itoophiyaa keessumaayyuu naannolee tokko keessa tasgabbiin hin jiru. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti tasgabbii dhabinsi yeroo ammaa kanallee ni jira. Haalli qabinsi mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru akkamittiin ibsitu? Qabinsi mirga namummaa Itoophiyaa baay'ee dadhabaa fi baay'ee rakkisaadha. Innumaa biyyoota addunyaa keessa jiran biyyoota 200 ta'an keessaa Itoophiyaan sadarkaa gadi aanaa irra jirti. Ilmi namaa biyya Itoophiyaa sana keessatti seenaa biyya sanaa waggaa 100 irraa kaanee yoo ilaalle mirga ilmi namaa akka addunyaatti qabu guutummaa guutuutti wanna argate natti fakkaatu. Mirga namaa tumsuu keessatti mirga namaa kunuunsuu keessatti shoorri mootummaan taphatu inni guddaadha. Maaliif mirgi namaa mirga kan qabu ilma namaati. Dirqama mirga sana kunuunsuu yookaan tumsuu kan qabu immoo mootummaa. Yoo mootummaan sun kabaja ilma namaatiif yoo hin qabne mirgi namaas kabaja hin qabu jechuudha. Ilmi namaa mirga isaa kabachiifatee jiraatuuf nagaan barbaachisaadha. Biyya nagaan hin jirre keessa biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun kabaja ilma namaatiif qabduu fi kabaja mirga namaatiif qabdu yoo ilaalle gadi aanaa ta'uusaa deetaa baay'eetu agarsiisaa jechuudha. Sarbaminsa mirga namoomaa biyyattii keessatti raawwatu keessatti mootummaa qofa otoo hin taane waraanni waan jiruuf yeroo adda addaatti hidhattoonni qooda akka qaban gabaasaaleen dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas kan Ameerikaa gabaasonni dhaabbileen yookiin immoo jaarmiyaaleen mirgoota namoomaa baasan illee ni agarsiisanii. Mee mirgoota namoomaa biyyattii keessatti kabajuudhaaf maaltu falaa jettu? Tokkoffaa mirgoota namoomaa kabajuu fi mootummaaf uummanni marii dhuga qabeessaa fi bilisa irratti hundaa'ee geggeeffamu qabaachuutu irra jira. Lammaffaa wal dhabdeen mootummaa fi uummata gidduu akkasumas immoo uummataa fi uummata gidduu jiru haala inni ittiin furamu irratti sirna qabaachuutu barbaachisaadha. Biyya sana keessa wal dhabdeen uummataa fi mootummaa gidduu jiru vertical conflict kan jennuu fi uummataa fi uummata gidduu jiru immoo horizontal conflict kan jennu wal dhabdee siyaasaati hedduunsaa. Wal dhabdeen siyaasaa kun immoo garaagarummaa sabootaa, garaagarummaa ilaalcha aadaa kana waliin wal bira qabne gaafa laallu garaagarummaan kun yeroo baay'ee gara lolaatti gara wal dhabdee adda addaatti geessu. Conflict resolution yookaan immoo akkaataa itti furmaatni barbaadan sirni ittiin furmaata barbaadan dadhabaa ta'uu isaatu agarsiisa. Manni murtii yookaan immoo abbaa seerummaa bilisaa fi ifa ta'ee waan akkasii dalagu hin jiru. Wal dhabdeen kun akkamiin hiikama? Humnaan hiikama jechuudha biyya sana keessatti. Lolli immoo yeroo baay'ee garee tokko mo'aa godhee garee tokko immoo mo'atamaa godha malee gareen lamaanuu lola keessatti waliin mo'uu hin danda'an. Lolli gaafa jiraatu military hostility jechuudha. Gareen tokko mo'aa gareen tokko ni mo'atan. Biyya sana keessatti wal dhabdeen siyaasaa seenaa biyya Itoophiyaa keessatti sirna qabeessaan gadi taa'amee mari'atamee walii kennanii waa wal harkaa
harkaa fudhatanii furmaata barbaadanii itti gadi ba'an seenaa biyya sanaa keessatti hin beekamu. Kanaaf uummanni gidduutti rakkataa jechuudha. Hubannoon uummataas rakkoo mataa isaa danda'e qabu. Garaagarummaa jiru hundumaa dubbii godhachuudhaan yookaan immoo karaa ittiin aangoorraa wal ari'atan gochuudhaan socho'uunis gama uummataatiin ni mul'ata jechuudha. Kun hundumti walitti ida'amee gadi ta'anii tasgabbiidhaan furmaata barbaaduu dhabuurraan kan ka'e mirgi namaas ni sarbama. Mootummaan seekiyuritii dhaba biyyis kufaadha deemaa jechuudha. Gaaffii koo biraatiin ministeerri muummee Abiyyi wayitaa aangoo qabatan mirgoota namoomaa akkasumas kan dimookiraasii eegsisuudhaaf waadaa seenanii turan waan yeroo sana waadaa seenanitti milkaa'aniiru jettanii yaaddu? Waan waadaa seenan hedduutu jira. Waadaa kana bakkaan ga'aniiru jedhee hin amanu. Maaliif hin amanu? Tokkoffaa muummichi ministeeraa waggaa jalqabaa waan baay'eedha hojjeteef jaarmaalee siyaasaa biyya adda addaatti baqatanii biyya ollaa turan gara biyyaatti deebisuu akkasumas immoo namoota kanaan dura yakkan mirga namaa sarbaa turan tokko aangoorraa kaasanii gara abdii namaa kennu wayitti sochii agarsiisaadha turan. Sochiin kun garuu sochiin jijjiiramaa kun garuu waggaa tokko caalaa turuu hin dandeenya. Uummata Oromoo waliin hariiroo wal dhabdee qaban irratti dubbiin dabalacha. Dhufee lolli Tigraay eegalame lolli Tigraay waggaa lama erga gaggeeffamee namoonni miliyoona tokko ol erga ajjeefamanii amma immoo gara lola Amaaraatti eegalame konfliktiin keessa jiraachaa jiru jechuudha muummichi ministeeraa. Waadaa seenan bakkaan ga'anii jedhee yaaduun baay'ee rakkisa. Dhaabbileen siivilii akkasumas kan dimookiraasii jiraachuun isaanii maal fayyada? Baduun isaanii maal jijjiira? Jiraachuun isaanii hir'uu mootummaan qabu, hir'uu uummanni qabu, hir'ina siyaasaa, hir'ina poolisii tarsiimoo adda addaa kaasuudhaan mariif dhiyeessuu mootummaa qeequu wanni sirni bulchiinsaa guutummaa guutuutti kompliit ta'ee akka inni dhufu gochuudha. Faayidaan civil society. Dhabamuu isaanii immoo abbaan hirrummaa akka babal'atu mootummaan aangoo isaa qabatee abbaa irree akka ta'u uummannis immoo disipiliin dituun ta'in akkuma barbaade abbaan meeshaa qabatee gareedhaan wal ijaaree wal absuu kanaaf karaa bana. Federaalizimii sabdaneessaa bu'uureessuun dhibdee saboota gidduu jiruuf furmaata kaa'eeraa kan jedhamu heerri mootummaa Itoophiyaa akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 1987 ragga'e hanga ammaa hojiirra oolaa jira. Heerri kun waggoota 30 darban keessatti bu'aa bayii akkamii keessa darbe? Maal milkeesse? Akkasumas hanqinni isaa hoo maali jenne hayyoota damee kanarraa gaafannee jirra. Hamza Hussein dabalata qaba. Heerri mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa biyyattiin ittiin taliigamaa jirtu waggaa 30 guuteera. Heera mootummaa kanaan biyyattii hokkara keessa galcheera jechuun qeeqan akkuma jiran mudaa tokkollee hin qabu jechuun kaleellisanis jiru. Gama tokkoon biyya amma Itoophiyaa jedhamtu kanaaf utubaa gama biraan ammoo biyyattii diigumsatti oofe jechuun kanneen amanan jiru. BBC'n heerri mootummaa kun waggaa 30 keessatti maal milkeessee hanqinni isaa ammoo maali jechuun beektota gaafateera. Hayyuun saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa waa'ee heera mootummaa kanaa wayitan yaadu hidhata inni sabaaf sablammoota waliin qabutu natti mul'ata jechuun BBC'tti himan. የአሁኑ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ህገ መንግስት ሳይ ለብሔር ብሔረሰቦች ሄሪ ሞቱማ ሪፐብሊካ ፌዴራላዋ ዲሞክራታዋ ኢትዮጵያ የሮ አማ ጅሩ ኩን ሰባፍ ሰብለሞታፍ ሚርጋ ከን ከነዳ ሄሪቺ ስርና ከናቲ ዋይ ሄረ ከና ወይተያዱ ጀልቀበ ከንሰሙት ነድፉ ከና jalqaba banee waytan dubbisuus nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa jedhee eegala. Kanaafuu bu'uurri isaa mirga sabaa fi sablammoota biyyattii kan calaqqisiisudha. Sanarras darbee immoo mirga nama dhuunfaas kan eegudha. Waliigalatti heerri kun dookumentii barreeffamaa akkanumaan taa'uu qofa osoo hin taane sirna ta'uutu irra ture. Yeroo baay'ee seenaa Itoophiyaa keessatti heerri ni barreeffama garuu sirna bulchiinsaa ta'ee hin tajaajilu. ጻፋሉ ነገር ግን ስርዓት አይሆኑም. Jaarmiyaa biyya Jarmaniitti argamu Max Planck Institute jedhamutti barataa PhD kataan obbo Abdullatiif Kadir heerri mootummaa erga ragga'ee waggoota 13 ta'e kun maal milkeesse jennee gaafannaan akkas jedhan. የተዛባ የብሔር ግንኙነት የሚለውን ማስተካከል በሚለው ደረጃ እንደ ሌጂቲሜት ዓላማ ከታየ walitti dhufeenya saboota rakkoo keessa galee ture sirreesseera kan jedhu akka kaayyoo bu'uura heera kanaatti yoo ilaalame anis hanga tokko sirrummaa isaatti nan amana. Sadarkaa biyyaalessaatti adda addummaa sababa eenyummaa sabootaa uumame keessummeesseera. Saboota biyyattii keessa jiran hundaaf bakka kennuun hedduun afaan isaaniin akka baratan, afaan isaaniin akka tajaajila seeraa argatan, tajaajila mootummaa akka argatan baay'inaan kana mirkaneesseera. Mirgi barachuu eegamee barnoonni bakka hedduutti akka babal'atu, hirmaannaan siyaasaa haala duraan ta'ee hin beekneen biyyattii keessatti akka dagaagu ta'eera. Gama kanaan milkaa'ina hedduutu jira jedhee yaada. ባህሎች ምናምን በግልጽ አይ ቲንክ አሁን ፕሮሚነንት ቦታ ይዟል። በዛ መልኩ አይ ቲንክ ብዙ የተሳካ ነገር አለው ልባል ይችላል። Hanqinni ijoo heera mootummaa kanaa maal ta'uu danda'a jennee gaaffii dhiyeessineef obbo Abdullatiif akkas jedhan.
ትልቅ ሕጸጽ የሚባለው ለእኔ የግለሰብ መብት ሕገ መንግስቱ ላይ ኦፍኮርስ አንድ ቻፕተር ሙሉ ተዘርዝሯል። akka kootti hanqina guddaadha jedhee kanan yaadu waa'ee mirga dhuunfaati. Dhugaadha. Boqonnaan tokko waa'ee mirga dhuunfaa irratti heera mootummaa kana keessatti barraa'eera. Jaarmiyaalee kana hordofanii eegumsa taasisaniif irratti xiyyeeffachuu dhabuun hanqina. Hirmaannaa siyaasaas ta'e mirga dimokiraasii kaan ilaalchisee xiyyeeffannaa guddaan kan kenname mirga gareetiif. Walqixxummaan namoota dhuunfaa akkamiin mirkanaa'uu akka danda'u irratti hanqina guddaatu jira. Anaaf kufaatii guddaan heera mootummaa asirrattidha. Kana caalaa immoo hanqina biraan mirga garee lakkoofsaan xiqqoo ta'aniiti. Sabootaa fi sablammootaaf mirga kennee naannoleef mirgi ofiin of bulchuu wayita mirkanaa'u. Naannolee xixiqqoo ta'an kanneen keessaa saboonni jiraatan kanneen lakkoofsi isaanii xiqqoo ta'e iddoon qaban mirgi isaanii akka eegamuuf wabii tokkollee hin qaban. Kun kufaatii isa guddaadha. ሌላ ግሩፖች ያለው ተቃዋሚያዊ የጥበቃ መዋቅር ኦልሞስት ነን ኤግዚስተንት ነው። ስለዚህ ይሄም ትልቁ ፌሊየር ይመስለኛል። Waa'een heera mootummaa Itoophiyaa yoo ka'e dhimma sabootaa fi sablammootaa waliin akka wal qabsiisan duratti kaa'eeran Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Heerri mootummaa kun saboota sablammootaaf uummattootaaf aangoo birmadummaa kennuu ilaalchisee akkamiin ilaaltu jennee gaafanneerra. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሉዓላዊነት ስልጣን aangoo fi birmadummaan saboonni sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa qaban heera mootummaa keessatti itti cufameeti kan hafe. Kunis sababni isaa birmadummaa jecha jedhuuf hiika sirrii kennuu gaafata. Aangoo birmadummaa jechuun abbaa aangoo isa dhumaa qabu jechuudha. Kun ammoo sabaa fi sablammoota biyyattiiti. Kan ibsamus filannoodhaan. Filannoo murtii uummataa riferandamis ta'u waggaa 5 kan gaggeeffamus haa ta'u adeemsi ittiin sabaa fi sablammoonni aangoo birmadummaa isaanii ibsan karaa filannooti. Kan fedhan buusanii kan fedhan shaaruu hanga hin dandeenyetti aangoon kan uummataa miti jechuudha. Hanga ammaatti kana gochuu hin dandeenye. Kanaafuu biyya dimokiraasiin keessa hin jirretti aangoo birmadummaa sabaa fi sablammootaaf kenname.